Fuunee abdiidha miiltotee kirra chaanaalii keenya sabskraayibii gochuu hin dagatinaa. Kutaan itti aanu akkasumas viidiyooleen yookaan immoo suur-sagaleen garaagaraa akka yeroodhaan isin bukkee goof immoo mallattoo notifiikeeshinii tuquu hin dagatinaa isiniin jenna. Kan wajjiniin ilaallu irra immoo maalidha? Positioningidha. Positioning jechuun wanti tokko garam taa'u qaba, iddoonni taa'u qaba, haala kamiinitu define goona isa jedhudha jechuudha. Kana jechuun immoo fakkeenyaaf amma filootiidhaan ilaalleerra leftii fi raayitii akkasumas immoo nanii jennee jechuudha. Garuu positioning kana keessatti bakka barbaanne akkamittiin ibsitu kaa'uu dandeenya isa jedhudha jechuudha. Kan nuyi wajjiniin ilaallu jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo positioning kana keessatti value garaagaraa fayyadamna jechuudha. Property kanaaf yookaan immoo attribute kanaaf. Kanaaf iyyuu value nuun fayyadamnu maal faadha? Relative faadha. Relative absolute fa fixed faadha jechuudha. Relative irraa yeroo kaanu relative walumaa gala positioning gosa meeqatu jira? Gosa afurtu jira jechuudha. Static jira, absolute jira, relative jira, fixed jira jechuudha. Relative jechuun immoo iddoo taa'u qaburraa relatively bakka inni taa'u qabu jechuudha. Haala akkaataa taa'umsa isaa sanaa jechuudha. Fakkeenyaaf relative kana ilaaluudhaaf asii akkuma isin argitanii DV lamaan qaba. Inni duraa diimaadha, inni lammaffaan immoo maalidha? Magariisadha jechuudha. Kanaafuu DV lamaan kana qabu keessaa fakkeenyaaf DV isa jalqabarra jiru kana position isaa jijjiiruun barbaade. Position isaa immoo garamitti jijjiira jechuudha? Gara relativiitti jijjiira jechuudha. Relativiitti yeroo jijjiirutti maaltu ta'a? Homtuu wanti tokko hin ta'u. Jijjiiramni tokko hin ta'u jechuudha. Bakka taa'u qaburraa relatively bakka taa'u qabu sana ta'a jechuudha amma inni kun. Garuu relatively jechuudha bakka inni taa'u kan immoo haala kamiin immoo modify gochuu dandeenya jechuudha. As gubbaarratti maal jenna? Fakkeenyaaf toppiirra ammam fagaatee taa'u qaba jechuudha. Elementoota isaa wajjin jiran irraa toppii ammam fagaatee ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf piiksilii 25 yoon jedhee amma relativiin sun maal gochuu jalqaba jechuudha? Dhiibbaa uumuu jalqaba jechuudha. Akkuma as gubbaarratti argaa jirtan maal godhe overlappii ta'e jechuudha. Isa jalaa duukaa irra keessa oolee jechuudha. Sababiin isaa maaliifidha? Toppii irraa ammam baqatee jira? Piiksilii 25 jechuudha. Kana malees immoo toppii kana lammoo bootomii jechuu dandeenya. Bootomii yeroo jennu immoo asii ol deemaa jechuudha. Amma bakka jiru kanarraa amma isa dhaqa jechuudha. Asii ol deemaa jechuudha. Yeroo refresh godhutti akkuma isin argitanii bakka sila bakka jalqaba ture irraa by default kana wajjin walitti maxxanee ture. Garuu asiif as gidduu meeqadha jechuudha? 20dha jechuudha. Kana qofas miti. Leeftiittis gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf leeftii raayitii gochuu dandeenya jechuudha haala barbaadneen. Leeftii yeroo goonutti immoo iddoo sila ture irraa leeftii 20 siqaa jechuudha. Kana caalmaatti immoo leeftii erga goone booddee toppii fakkeenyaaf toppii yookaan immoo bootomii define gochuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf toppii immoo 20 piiksiliin godha toppii irra. Kana jechuun gara bitaa irraa 25 baqataa gararraa dhaamamee qabata jechuudha. 20 baqataa jechuudha. Amma yeroo ilaallutti maal ta'a jechuudha? Overlappii ta'ee walirra bu'aa jechuudha. Haala kanaanii garaagarummaa uumaa jechuudha relativiin. Relatively walumaa galatti bakka taa'u qaburraa relatively bakka inni taa'u qabu sana define gochuu dandeenya jechuudha. Relatively yeroo jennutti jechuudha. Elementoota isa duukaa jiran keessaa normally flow HTML documentii sanaatiin kan inni taa'u relatively dhaan taa'uu danda'a jechuudha. Garuu relatively yeroo goonutti immoo maal gochuu dandeenya jechuudha? Movie gochuu dandeenya jechuudha. Carraa akkasii nuuf kenna jechuudha. Gabaabumatti relatively yeroo jennutti bakka sila jirurraa elementoota fakkeenyaaf amma kun amma elementii kam gidduu jira? Elementii kanatu taa'anii jira. Bakka taa'u qabu immoo isa ture as ture miti akkaataa amma filooma isaa normaali sanaati jechuudha. Akkaataa dokumentichi filoo taa'u jirutti kuni inni diimaan kun jalqabarra oola, inni kun immoo taa'u qaba. Bakka sanarraa bakka sila taa'u qaburraatitu maal goona? Relatively movie gochuu dandeenya yookaan immoo gara barbaannetti movie gochuu dandeenya jechuudha. Inni lammaffaan immoo maalidha? Inni lammaffaan immoo absoluutiidha. Absoluutii yeroo goonutti fakkeenyaaf absoluutuun immoo maalidha? Isa jedhu ilaaluudhaaf warra kana 0 godha. 0 pixel kanas 0 pixeliin godha. Absoluutii yeroo goonutti elementoota isa duukaa jiran irra caalmaa inni maal irratti xiyyeeffata? Entire element irratti xiyyeeffata jechuudha.
Kana jechuun elementoota achi keessa jiran amma fakkeenyaaf relaatiivii yeroo jennu isa jala jiru yookaan immoo isa irra jiru irratti iddoo masaa sana ta'a achirraa fuuneeti kan inni nu sochoosuu dandeenyu. Asii olis asii gadis butuu kan inni nu dandeenyu iddoo inni taa'u irraati. Garuu absoluutii yeroo goonutti maal ta'a jechuudha intaayir dookumentii sana duukaa deemaa jechuudha. Kana jechuun bakka inni qabatu amma fakkeenyaaf kana yeroo rifreeshii godhutti ilaaluu dandeessu. Asii poozishiniin keenya maalidha absoluutiidha jechuudha. Asirraa yeroo asii rifreeshii goonutti akkuma argitanii dhufeessa qabate qarqara yookaan jalqaba dookumentii sanarra dhufee taa'e jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Absoluutii yeroo ta'utti kan inni wajjiniin dorgomu elementii isa duukaa jiru osoo hin taane intaayir dookumentiidha jechuudha. Fakkeenyaaf kana muuvii gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf 50 yoo jenne tooppii 50 jennee kanas immoo 50 jenna leeftii 50 jenna jechuudha. Kana booddee yeroo nu rifreeshii goonutti maal ta'a? Asii 50 siqaa asii 50 irraa siqaa jechuudha. Absoluutii fi absoluutiin intaayir dookumentii duukaadha jechuudha adeemsisa gabaabaatti. Relaatiiviin immoo maalidha? Elementichi bakka taa'u qabu normal flow machitee millii sanaarratti bakka taa'u sanaati kan inni dhiibbaa irratti uumuudha jechuudha. Relaatiivii yeroo goonutti muuvii akkaataa nuti goonu bakka taa'u sanarraa muuvii goona jechuudha. Absoluutii gaafa ta'u garuu maalidha? Intaayir dookumentii sana keessattidha jechuudha kan inni of ilaalu. Inni relaatiiviin kan inni of ilaalu elementoota isa bukkee jiran irrattidha jechuudha. Absoluutiin garuu maalidha jechuudha? Absoluutiin intaayir dookumentii irrattidha jechuudha. Inni sadaffaan immoo maalidha? Istaatikiidha jechuudha. Istaatikiin immoo maalidha? Bakka taa'uu qabu sana inuma ta'a tooppii leeftii maal jechuun hin jiru jechuudha. Muuvii gochuun hin danda'amu jechuudha gonkumaa. Fakkeenyaaf kan ammaaf keessaan haqaa keessaa haqeeni maalin jedha kana istaatikiin godhaa jechuudha poozishinii isaa. Istaatikiin yeroon godhutti amma gaa maal ta'a bakka isaa duraa sanatti deebi'ee jira jechuudha. Yoon iskroolii godhesi bakkuma isaa sana ta'a jechuudha. Garuu fakkeenyaaf tooppii irraa immoo amma akka inni siquun difaayinii godha. Fakkeenyaaf piikselii 200 piikseliidhaan seevii godha tooppii irraa jechuudha. Kana booda yeroo rifreeshii godhutti homtuu wanti tokko hin ta'u jechuudha. Sababiin isaa maaliif istaatikiidha. Bakka inni taa'u qabu maalidha? Murtaa'aadha jechuudha bakka. Kanadha jechuudha. Inni kan biraa immoo fi inni xumuraan maalidha? Fiiksidiidha. Fiiksidiin fakkeenyaaf warri relaatiiviin intaayir elementii sun taane elementii isatti dhiyoo jiru irraa kan inni murtaa'u jechuudha. Akkasumas immoo absoluutiin immoo intaayir elementii. Garuu fiiksidiitti yeroo dhufnu fiiksidii wanti adda godhu yoo jiraate maalidha? Bakka taa'u qabu sana inuma ta'a. Viyuu poortii sanaa inni irratti hundaa'a jechuudha. Fakkeenyaaf kun waan inni keenya guddaa bilbila irratti fayyadamne yoo ta'e bakka inni taa'u qabu sana yoo as keenye yoo scrollii goonis maal ta'a bakkuma sana taa'u qaba jechuudha. Haala kanaanii gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf istaatikii kana maalitti jijjiira fiiksidiitti jijjiira jechuudha. Fiiksidii godheen inni tooppii isaa fakkeenyaaf tooppii isaa 0 godha. Akkasumas immoo leeftii 0 piikseliin godha jechuudha. 0 piiksel godheen seeviin jedha. Kana booddee yeroo rifreeshii godhutti maal ta'a jechuudha? Bakka kana qabatee jira jechuudha. Bakka kana qabatee jira. Yeroo scrollii godhuttis maalidha jechuudha? Scrollii akka inni ta'uuf immoo bireekiin kun hedduminaan godhee jira jechuudha. Kanaafidha kan inni akkas ta'aa jiru. Kanaafiyyuu maal ta'a jechuudha kuni bakka isaa sana hin socho'u jechuudha. Fiiksidii goone irraa jechuudha. Waan akkasii yeroo baay'ee maal irratti yoo fayyadamne gaariidha. Navigation meenuu fa'a. Meenuu akka asirraa hin deemne gochuudhaaf jechuudha. Namni yeroo barbaadetti fakkeenyaaf kontentiin weebsaayitii keenya gubbaa jiru dheeraa yoo ta'e meenuun haala kanaan yoo fiiksid poozishinii qabaate bakka geenyee waan biraattis darbuu dandeenya jechuudha. Liinkii biraa fayyadamuu yoo barbaanne jechuudha. Kana malees immoo amma tooppiirraan haala kanaan ajajeen fakkeenyaaf bootomii yoon godhee bootomii yoon jedhee maal akka inni ta'u walumaan ilaallaa jechuudha. Bootomii yeroo ta'utti maalidha? Bakka kana dhufee qabata. Viyuu poortii irratti hundaa'a jechuudha. Viyuu poortii jechuun akkaataa wanti kun itti dispilay ta'u irratti hundaa'a jechuudha. Kana gochuudhaaf amma fakkeenyaaf ani yeroon kana xiqqeessuttis guddisuttis maal ta'a inni bakka isaa sana qabatee ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf yoon akkas godhee kana yoon bal'isuuf jedhe yookaan immoo asii gadi fiduuf yoon barbaade yoon saayizii isaa dheeressutti maal ta'a inni bakka isaa sana qabatee ta'a jechuudha. Sababiin isaa maaliif? Poozishiniin isaa fiiksidii sababii ta'eef jechuudha. Haala kanaani elementoota keenya maal gochuu dandeenya jechuudha? Poozishin gochuu dandeenya jechuudha. Gabaabumatti poozishinii gosa meeqatu jiran jedhee gosa 4tu jiran jedhe. Inni jalqabaa maalidha? Istaatikii, absoluutii, relaatiiviidhaa fi fiiksidiidha jechuudha. Kana fakkaata. Kutaa itti aanuun wal argina irra deebiin kun miiltota eekidha. Chaanaalii keenya sabiskiraaybii gochuu hin dagatinaa. Galatooma.